السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتوني channel كوتي هندي كيسني جرجرتو بقى جراتن جتشا وروني channel كوتي فاراتاتان لايك سبسكرايب توتني كما تناتاتن سنين جرا الرمو وانتنا نكبدي في سلطة قيسري في كاروتي زبادي الراحو جتمو جتشودا asumaan gamana mankaraa nyaaticha godhutti dabarra. Salaaxaan kun baay'ee tokko bareeda. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Qayyisrii abbaa tokko akkanatti dhiqnee qola isaa itti baafna. Yoo maashina qabaattan maashina, yoo maashinni hin jiraatin immoo albeedhaan irraa baafna qola isaa. Kaarotis akkasumatti qola sarara baafna kunooti. Kuni zibaadiidha. Kuni immoo zaatara. Warri zaatara wallaaltanii jirtan ijoolleen biyya arabaatanii. Zaatarri kuni baay'ee bareeda dhiiga namaatiif ijoolleen dhiigni keessan jalaa dhume mataa dhukkubbii isinitti baay'atu akka kanatti qayyisrii fi zaataraa fi kaarota walitti gashartanii yookaan murtanii yoo nyaattan baay'ee tokko bareeda. Qayyisrii muruudha affeeludha muranii dheedhii isaa nyaachuu wayya. Kanaafiyyuu taatan isiniin jedha. Kaarotis kaarotii fi qayyisricha dheedhii isaa nyaattan baay'ee tokko dhiiga namaatii bareeda. Qayyisriin garuu hin mi'aawu nadhaa dheedhiin isaa akka bilchaatu zaataraaf zibaadii ijoolleen biyya arabaa jirtanii beektanii baay'ee tokko bareeda zaatarrii fi zibaadiin. Itti fayyadamaa isiniin jedha obboleewwan koo. Wanti kun baay'ee bareeda. Warri dhukkuba mataa qabdanii yookaan hir'ina dhiigaa qabdanii zaatara malaagaa sukkaaraa tokkotti goona. Zibaadii abbaa tokko, kaarotii abbaa tokko, qayyisrii abbaa tokko xiqqoo soogiddeetti goona. Anoo kana fakkaataa soogidda xiqqeessinee malaagumaan xiqquma ittiin baay'ifnu. Anoo amma kanatti goona. Yoo yaada qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Warri immoo koomentii naa barreessitanii na jajjabeessitan galatooma isiniin jedha. Anoo akka kana fakkaataa. Waaw baay'ee tokko bareeda. Hin hadhaa'ulleedha akkanatti qayyisriin. Qayyisrii fi kaarotiin immoo dhiiga keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Anoo akkanatti zibaadii abbaa tokkotti gootanii eega waliin laaxxanii xumurtanii yookaan ol geessistanii ol bukeessitanii kaatanii daqiiqaa 5 tokko kan 4 tokkoon tursiistu qadaadanii akka inni ol fudhatu jechuudha. Waa hedduu tokko namatti tola dhugaa dubbachuu ta'e. Itti fayyadamaa isiniin jedha ijoolleen mataan keessan isiniin zooruu hir'ina dhiigaa qabaattanii. Asumaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kunoo eega daqiiqaa 5 tursiifne immoo akka kana fakkaata. Gamanumaan warroonni chaanaalii kootii faaraan ta'anii subscribe like